Maqabbaa kan ilmaa kan afur qulqulluu waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii dhangaa lubbuu miidiyaa lafaa fi bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu galanni filfinni waaqayyo dhafaatan nagaa kooti. Qophii keenya guyyaa har'aa keessatti kan walitti ilaallu obboleessi keenya tokko wanti narra qaqqabe akkasinirra hin qaqqabne of eeggannoo taasisaa halkan keessaa sa'aatii 8tti natti bilbiluudhaan qarshii 500 akkaawuntii keerratti siif galchinaa. Isaan booda viizaan siif hojjetamee Ameerikaa deemtaa ittaansuudhaan immoo dhiiga kee kennitaa dhiiga kennitaan immoo kanaan booda maaltu na eeggata du'uutu na eeggata du'a kanarraati ani waaqayyo na baraaree na hambisee isinis immoo wanti narra ga'e akkasinirra hin geenyeef wanti amma ta'aa jiru wanti raawwatamaa jiru waan baay'ee gaddisiisaadha. Kanaaf hundumti keessan narraa baradhaa of eeggannoo taasisaa bilbila isiniif bilbilame hin kaasinaa jechuudhaan waan isa mudatee fi rakkoo isarra ga'e hunda obboleessi keenya sagalee isaatiin waraabee nu ergeetu jira jechuudha. Kanaafuu sagalee isaa dhaggeeffannee walitti deebinaa kallattiidhumaan gara sanitti darbinaa. Warreen haaraa taatanii baga nagaadhaan dhuftanii sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa tuquudhaan yeroo kamuu viidiyoo isinii dhiifamu akka isin bira ga'u taasisaa isiniin jecha warreen jalqabamuu dhaggeeffachaa hordofaa turtan baga nagaadhaan lammaffaa deebinee wal argine laayik gochuun jalqabaa viidiyoo hiriyoota keessaniif sheer taasisaa. Chaayinaaliin dhangaa lubbuu miidiyaa nama 8,100 irra ga'ee jira. Ji'a kana torbee kana keessa immoo share like gochuudhaan nama 10,000 akka galuuf akka taasistan abdii isinirraa qaba. Waaqayyoon duba keessan faana ta'u kallattumaan gara viidiyootti darbina. Sagaleen koo darbetan isin bira qaqqabee akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Akkam jirtu jajjabaattuu isiniin jechuun barbaada jaalatamtoota kabajamtoota obboleeyyan koo akkam nagaa keessanii dhaami an nagaa kooti nagaa kooti taasisuudhaanii waaqayyoon waan hin taane isin hin qaqqabsiisini. Amiin obboleessa keenya nagaa keenya hunduma keessaniif obboleessi keenya nagaa isinii dhaamee jira nageenyi waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Taansuudhaan wanti ana qaqqabe isiniin qaqqabini jechaa jira obboleessi keenya maaltu isa qaqqabe kan jedhu sumarraa dhageenya. Tariitiin dhaamsa tokko isiniin dabarsuun barbaada dhaamsa isiniin dabarsuun barbaadu kuni amma yeroo ammaatti kana babal'atee hojjetaa jiru jechuudha biyya lafaa kanarratti tariitiin kan babal'atee hojjetaa jiru ta'uu danda'a. Naqaqqabee jira jechuudha naqaqqabee tan jira kan obboleessa keessan warri na beektan jirtu warri na beeknes jirtu warri na beektan ani obboleessa keessan kaasuun jedhama warris na beeknes na baruu dandeettu jechuudha akkasumas biyya Dubaay irraa obboleessi keenya maqaan isaa kaasuu jedhama kaasuu guddaa galatoon yaadanuu kaasuudhaaf yaaddee fi obboleessi keenya biyya Dubaay keessa kan inni jiru mee maaltu isa qaqqabe kaasuu walumaan dhaggeeffannu. Waan baay'ee ulfaataadha jechuudha. Waaqayyoon isaa haifatu hafuuraan taanetu namatti darbatamaa jira jechuudha. Waaqayyoon harki waaqayyoo hunduma kan namarraa kutuu danda'udha. Warroota 666 jechuudha. Warroota 666 wannan taane hojjetaa jiru jechuudha. Ana kan qaqqabee akka Itoophiyaatti halkan sa'a 8 keessaa akka Dubaayitti sa'aatii 10 keessa jechuudha halkan keessa. Naadaan walame bilbilli jechuudha. Qaltuma naadaan walame tan kaasee erga kaaseen booda nagaan jedhee nagaa kootiin jedheeni viizaa si wajjannaa viizaa hin qabdu viizaa si wajjannaa naan jedhanii aaraa an viizaa hin qabaa rakkoo hin qabuun jedheeni viizaa hin qabaan jedheeni eegasiin booda footocha kiyyaa eessarraan akka fudhan hin beeku eegasiin booda weelkaam baga gammaddee naan jedhan maalafan gammada maaltu ture hin jedhee halkan keessa jechuudha irra jira waan ta'eef. Irra barran jira lafarraa keessan maalin tureen jedheeni eegasiin booda qarshiin 500 siif galee jira fi akkaawuntii kan kenaa erge jennaan akkaawunticha hin qabuun jedheen miknaatum mana Itoophiyaa hin jiru waan ta'eef biyya yemma jiru kana keessatti akkaawuntii hin qabu jechuudha. Baay'ee ulfaata halkan keessaa sa'aatii 8dha jedhee akka Itoophiyaatti yaa akka Dubaayitti sa'aatii 4 jedhamutti fakkaatee dogoggoruu baadhee baay'ee ulfaata namni riba keessaa halkan ka'u sagaleen bilbilaa gaafa bilbilamee fi egaa viizaan siif hojjetama gaafa jedhamuun baay'ee ulfaata fakkeenyaaf inni illee amma viizaa qaba waan ta'eef tariitumaatti dhagahamuu dhiisuu danda'a namni baay'een immoo viizaan akka hojjetamu barbaada biyya alaa deemuu barbaada jijjiiramuu barbaada hojjechuu barbaada jechuudha. Dabalataan immoo baga gammadde ergaa gammachuu fakkeessuudhaan qarshii 500 akkaawuntii keerratti siif galeera naan jedhan jechaati kan inni jiru jechuudha baay'ee ulfaata jechuudha. Kan biyya sanii nuuf kennin naan jedhan akkaawunticha hin qabuun jedhen kan Itoophiyaa nuuf kennin naan jennaan kan Itoophiyaas hin qabuun jedhen jechuudha. Tariitan jedhe kanaafi kan maatii nuu kenninaan jedhani
kan maatii nuu kennaan jiranii ergasiin booda kan maatii kotii fuudheef kenneef jechuudha. Akkaawuntii ammaal akka ta'e garuu hin barre waan kana hin barre halkaniidha waan ta'eef lafti irra keessa jira jechuudha. Eegasiin booda sartifikeetii 666 irra jiru hojjetanii naaf laatanii jechuudha. Naaf erga laataniin booda naasumaa wajjitti hirriban dhabee nafti qaamni koo sirrii hojjechuun didee jechuudha. Wallataan ture lapheen koo odoo gofamuun bulee jechuudha. Bo'aatan bulee maatii koo biraan dahawwalee ani bakka isaa eegasiyyuu sa'aatii sanitti annu waan du'uusee jechuudha. Kanaaf maaltu na qaqqabeen jedhee gooddanyota kiyya biyya harkanumaan dadawwalee tan sartifikeetii isaan natti ergan kana irratti ergee jennaanin hafuura bineensaatti irra jira. Fakkii bineensaa qaba. 666 kun maqaa wajjin abbaa koo wajjin umrii koo wajjin guutuu qaba. Suura koo eessaa akka fudhatan garuu hin barre suura koo irratti hojjetanii natti ergan jechuudha. Ergan akkaawunticha kana ergee fi qarshii 500 irratti siif dabarsinee naan jiran. Baay'ee ulfaata. Sartifikeetii hojjetanii na ergan jecha obboleessi keenya jechuudha. Ittiin amansiisuudhaaf jechuudha. Akka waan viizaan hojjetameefitti akka waan hunduu isaaf dhumeefitti sartifikeetiin hojjetamee bakka dabalataan immoo qarshii 500 akkaawuntii keerratti si galchine jedhaniini. Gaafa sartifikeetii kan hojjetaniif ergan immoo suura isaa hin ergineefin suura isaa eessaa akka fudhatan hin barre amma yoonatti jechuudha. Dabalata immoo maqaa isaa maqaa abbaa isaa fi akkasuma umurii isaa illee jechuudha. Tolli goggoriin irratti barreeffamee na ergame jechaa jira jechuudha. Qarshiin illee sii gale jedhanii ni turanii meeshaa dhuguma qarshiin kun galeera moo hin galle kan jedhame maanaa dhaggeeffamu. Qarshiin 500 kan maaliitiin jedheen kan maaliiti qarshiin 500 kan irratti na dabartan jedhee eegasiin booda adaa isaan qarshii 500 kun qarshiin 500 kun na dabarsuu osoo hin ta'in akkaataatti na ababbalaanii gara miseensa isaaniitti na deebisanii jechuudha. Qarshii 500 kan naaf laatu osoo hin ta'in yookaan haadha kootiif laatu osoo hin ta'in akkaataan haadha koo obboleeyyan koo hiriyoota koo akka miseensa isaanii godhu jechuudha. Kanaaf nama tokko rooroo fiddee qarshii 500 siif dabalamaa naan jiran yookaan 500 fudhatte 100 qarshii 500 irratti dama miiliyoona tokko sii ta'a. Nama lama daate miiliyoona tokko tuqaa 5 sii ta'a. Nama 3 yoo goo nama 4 yoo goote miiliyoona 2 sii guutaa jiranii jechuudha. Akkaataatti nama fidduudhaan birriin qarshiin siif dabalamaan deema iskiliina isaa siin jiranii. Ilaala tooftaa isaa jechuudha. Qarshii kana isaaf kennuuf osoo hin ta'in ittiin gowwoomsuudhaaf jechuudha. Tokkoffaa akka inni 466 kana fudhatu yookiin immoo miseensa isaanii akka ta'u. Lammaffaa immoo nama tokkoof qarshii 500 sii kaffallaa jechaa jiru jechuudha. Nama tokko yoo fidde qarshii 500 sii kaffallaa jedhanii. Kanaan booda maatiin hundi jechuudha qarshii 500 fudhachuudhaaf gara sana deemaa jechuudha. Nama 5 nama 6 yoo qabaate hasaaba jechuudha. Nama tokkotti 500 yoo kan kaffalamu ta'e garuu hin kaffalamu jechuudha ittiin gowwoomsuudhaaf adeemsa salaala jechuudha. Namni osoo hin shakkin akka gara sanitti tokkichumaan sheenuu fi tooftaa taasifamedha jechuudha kuni. Eegasiin booda Ameerikaa deemtuu jedhanii, Kaanadaa deemtuu jedhanii, Kooriyaa deemtuu siin jedhanii kana sila qaban jechuudha. Viizaan tolaadhaa siin jiru sitti taasa'u jechuudha. Yeroo kana sitti dubbatanii ati immoo inni amantu waan ta'eef dhugamas siite. Eegasiin eegasaa sitti maniin booda dhugaa siitan fudhattaa. Sa'aatiin itti bakka sirraa hin kutanii bilbila jechuudha. Sirraa hin kutanii qayyaraa siin dawwalanii sa'aatii siif hin kennanii bakka akkaataa bishaan fuutee ol gadi sirki mugurarra qabattee gadi deebistee ol hin deebisne sa'aatii siin kennan. Kun sirraa cuuf kan sitti bilbila kun sirraa cuuf kan sitti sa'aatii siin kennan jechuudha. Kanaafan qarshii 5,000 gafali siin jedhu kanarraa bilisa ta'uudhaaf abbaan barbaade osoo dawwalee bilbila hin beekne irratti osoo dawwalame maaloo saba waaqayyoo irraa of eeggadha. Kanatti ce'uudhaan dursa kan isaan si gochuun qarshii 5,000 kaffaltaa siin jedhu jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha. Kana kan godhaniif immoo jechuudha qarshii 5,000 kaffaltaa qarshii keessiin dhabda miseensa isaanii taate duubatti deebi'uu hin dandeessu isaan booda immoo wanti si mudatu wanti si eeggatu maalidha kan jedhu obboleessa keenya irraa dhageenya. Tariitii sagaleen koo kan darbee sin bira ga'u wal biraa shir godhaatii akka irraa baraaramtanii tariitan biyya Duubaay keessatti biyya Itoophiyaa keessatti babal'inaan akka hojjetamaa jiru amma nan hubadhe jechuudha. Kana akka of eegdan isiniin jechuu hin barbaada qarshiin tokko kan isiniif kennamuu hin jiru odoo isin hojjanne akkamitti qarshiin 500 eessaa dhufeetan isiniif gala isiniif galu tokkos hin jiru jechuudha. Isaan miseensaan baay'ifachuudhaaf jiranii tan kana hunda raawwatu jechuudha. Kanaaf yoo Duubaay jiraatte Itoophiyaa jiraatte iddoo ati jirtu nutti himiitan bilbila naannoo kamii jirta jedhanii si gaafatudha. Eegasiin booda dhiiga kan kee kenne taasisin jedhan. Dhiiga kan kee ani kenniteen booda maaltu si hafee maraatu du'uuf malee wanti si hafee hin jiru. Kana waan ta'eef kanarraa baraaramuudhaaf
of eeguun nurra jiraata of eeguun isinirra jiraata waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u annaga koote gunoo haa gadhaatti waaqayyoon nan maraachifne nan ajjeesne har'a nageessee jira jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Jalqaba irratti egaa qarshii kaffalchiisu waliigaltee laayisensii guuttaa isaan booda miseensa ta'uudhaaf dhiiga kennitaa dhiiga eenyuudhaaf kennitaa seexanaaf kennita jechuudha fura 666 kanaaf. Erga dhiiga kee kennite kanaan booda abdiin ati qabdu hin jiru jechuudha jiraachuudhaaf. Kanaan booda akkaataa afurichi jedhetti kan jiraattu malee fedha keetiin jiraachuu hin dandeessu yookiin immoo akka fedha waaqayyootti jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaafidha jechuudha of eeggadhaa kan inni jechaa jiru obboleessi keenya. Kanaafi erga sartifikeetii si erganii kaaniin booda waan baay'ee sitti dubbatu jechuudha. Erga sartifikeetiin otoo kana sitti erganiin booda waan baay'ee sitti haasa'u. Ergaa guyyaa ji'a keessatti walgahii Ameerikaa deemtaas siin jedhan. Ammas ji'a tokko keessatti guyyaa 7 tokkoof Ameerikaa deemta. Kaanadaa 7 tokkoof deemta. Ji'aanii. Yeroo kana hin deemu jettee diddee maatii kan kee keessaa namni hin miidhamaa siin jedhan. Hin miidhamaa namni ati jaalattu keessaa miidhama. Hin miidhama jechuun keessaa du'a jechuudha. Akkaataa isaan jedhanitti jechuudha. Hin miidhama siin jiran malee hin du'a siin jiran. Kanaafin yaa'u lubbuu keessan baraaruudhaaf lubbuu maatii keessanii baraaruudhaaf dabarsanii lubbuu keessan birriidatti hin gurguratinna. Isiniin jechuun barbaada baay'ee tokko babal'inaa hojjetaa jira. Kanaafi akka of eegdan of eeggannoo guddaa akka godhattanii abdii amantii guutuu isinirraa qabaa. Maaloo saba waaqayyoo baay'ee babal'atee jira. Kanaafi nu kiristaanaa kanaafi rafuun nurra hin jiraatu yeroo kamiinuu qophoofne afaan diinaa hafuura seexanaa matarra deddeemuudhaafin halkan jilbeeffannee kadhachuu akkaataa kadhannaa isin jebbisiisu isin godhanii sa'aatii siif hin kennanii akkata namaan hin maranne akkata nama tokko wajjin hin haasofne akkata godanyaan kee wajjin maratte wanti kun maalidha jettee akka godanyaan kee wajjin hin dubbanne sa'aatii siif hin laatan jechuudha bakka yeroo tokko siif dawwaluu yaada kan kee hubatu erga yaada kan kee hubataniin booda sa'aatii siif hin laatan jechuudha. Egaa hundi keenya of eeggannoo guddaa gochuu danda'u nurra jiraata asirraa barannee kun barumsa guddaadha jechuudha hiriyoota keessaniif sheer taasisaatii biraan gahaa yeroo siif hin laatan jechuudha akka ati yaada keellee hin jijjiirre akka ati waa tokko hin hubanne akka ati kadhannaa hin goone kadhannaa akka jibbitu bakka si accanaannaqu jechuudha si dhiphisuu jechuudha isarra darbee immoo Ameerikaa deemtaa yoo kana hin deemne ta'e immoo maatii kee fira kee keessaa namni miidhamaa siin jedhanii jedha. Kana jechuun bakka waannaa isaanii jechuudha bakka bultoo isaanii jiru bakka ka'umsa isaanii dhattee isaan booda jechuudha achitti wanta walii galamutu jira jechuudha. Achiin isaan bira deemtee achitti walii galte jechuun kanaan booda bakka deebitee nama ta'uu hin dandeessu bakka akkuma hafuurichi karoora baasetti pilaanii baasetti qajeelcha inni baasee jiraata jechuudha. Kanaafanii ana waan irra ga'ee fi mana jirtu kokoodii mana sanii gibbichisanii nutti himi lookishin nuuf erge waan naan jiraniif ani erginee fi ani koodicha sin erginee fi gibbishas lookishina sin ergineef jechuudha. Kanaafi tariitii orroonni wanti akkanaa isin qaqqabee jiru korroon qaatti isin qaqqabee itti baddanii jirtan waaqayyoon harkisaa nama qaqqabaa waan ta'eef waaqayyoon harkisaa keessaa isin haa baasu horri dammoo isin hin qaqqabnes darbitan eeggadhaa of eeggadhaa waan akkanaa irraa bilbila hin beekne irraa hin kaasina bilbila hin beekne irraa jechuudha. Of eeggadhaa qayyaraa karaa telegiraamiitiin dhufanii karaa iimootiin dhufan karaa wasaappiitiin dhufan karaa wasaappii irratti guruuppii qaban kanaafin taraatii warri sagaleen koo isin bira gaggaa jiru adaraa isiniin jedhaa dubaras taatanii dhiiras taatanii warroonni biyyarraa baatanii maaliif akka baatanii beektu xiqqoo hojjettanii guddaa hojjettanii 500 yeroo hojjettanii isuma keessa waaqayyoon isuma barakaa isiniif haa godhu isuma irratti hojjedhaatan nyaadhaa miginaatu 500 miliyoona 5 siin jedhanii miliyoona 5 ji'a saditti siif kennama miliyoona 5 siin jedhanii miliyoona 5 sanii mannaa bira 500 kan nagaan dafqa kan kee turtee furuu kan kee nyaattetu caala waan ta'eef kan waaqayyoon barakaa keessa kaa'u isumatu caala waan ta'eef miliyoona 5 sanii kanaafi saba waaqayyoo hadaraa sinitti haa ta'u obboleeyyan koo shamaraa dhiira odoo hin jedhini hunduma birattuu yeroo isin bira ga'etti hadaraa maaloo akka of eegdan akka hiriyaa keessan hojjetan nafsee nama akka hojjetan isiniin jechuu barbaada hiriyaa keessanii akka waan kanatti darbanii hin laatamne. Kun ergaa guddaadha jechuudha. Adaraa keessan hundumti keessan waliif sheer godhaati. Wanti obboleessa keenya irra ga'e kun tokkoon boru nama biraarraa akka hin geenyeef tokkoon keessan irraa akka hin geenyeef sheer gochuudhaan ga'ee keessan ba'a lubbuu namaa baraaraa jechaa jira obboleessi keenya. Dhuguma lubbuu namaa baraaruun barbaachisaadha. Adaraa keessan hundumti keessan sheer gochuudhaaniin wal biraan gahaa. Si dawwalanii yeroo si dawwalanii hin deetinoo salaamnoo sin jedhan malee akkam nagaa sin jedhan malee jirra galata waaqayyoof galanni haa ta'u sin hin jedhan amma yeroo na dawwalan
እንዴት ነው ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው ይጅረን እግዚአብሔር ይመስገን አትበል እግዚአብሔር ይመስገን አትበል ጌታችን ስድስታችን ሲንጀራን ጌታችን ስድስታችን በሱ አያምንም ከነተና ማን ዋንቴ እግዚአብሔር ይመስገን አትበሉ ሲንጀራን ከናፊ ዋቀሳን ዋን ሰይጣን እታመናት ነማን ዋንቴፊ ከናፊ ቆጳቲ ኡፌገዳ ዋን ከራ በራራ ዋን ሲንጀራ ኦቦለየንኮ Egaa ergaa guddaadha akkuma dhageessan hundumti keessan yaada saba obboleessi keenya xumureetu jira እግዚአብሔር ይመስገን yookiin galata waaqallee yoo jette galata waaqaa hin jedhin gooftaan keenya waaqni keenya jaajatamii jaala isin jala jechuudha ifuma baasanii jechuudha akkuma dhageessan kana egaati waaqayyoon kana hundumarraatiin waa baraaru baradhumaarraa geenye jirra wangeela irratti kennee dubbatamee ture baradhuma raajiiwwan baradhumaanii raawwataman jedhame raawwatamaas jira jechuudha kun eegalee jira kanaafiyyuu amma yeroon kun yeroo itti rafnu osoo hin ta'in yeroo itti riba keessaa dammaqne kadhannaadhaan soomidhaan sagadaatiin amantaa guutuudhaan gara waaqayyootti itti deebinuudha baradhumaarra ga'uu keenya egaati mallattoolee baradhumaa egaa yeroo itti kun mul'achaa jira isin dhiyeessaa jirra hin argine akka argitan warri dhageenyis akka dhageessanii fide jechuudha mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:17 gaafa dubbistan macaafni qulqulluun akkana jedha namni gurra qabu yoo jiraate isaaf gurri qulqulluun waldaa kiristaanaadhaan jedhu haadha goo jedha waan ta'eef egaa namni gurra hin qabne hin jiru hundi keessan qalbeeffadhaa jabaadhaa amantii keessanitti cimaa dhaabbadhaa waaqayyoon hunduma keessan faana haa ta'u waaqayyoon bara hamaa kana keessa nu dabarsee hundi keenya iyyuu gaabbii gallee fooniif dhiiga isaa fudhannee mootummaa isaatiif akka qophoofnu hunda keenya waaqayyoon nu haa taasisuun isiniin jedha share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gaa like gochuudhaan immoo yoo isin like gootan like yoo baay'ate YouTubein immoo namoota baay'eedhaaf addaarrasuu danda'a waliin ga'uu danda'a waan ta'eef iyyuu kanaaf like gochuudhaan egaa viidiyoo kana hiriyoota keessan biraan akka geessan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha hunduma keessan faana waaqayyoo haa ta'u viidiyoo kan biraa ittiin hanga walitti deemnutti nagaan tura wasbaata እግዚአብሔር